Hi there. Welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere and talk with our engaging lessons. Good, let's go. Nihaigal. Har'a hedduminaan kan nu ilaallu wantoonni hedduminaan naannoo hojiitti like the common conversation what we have been utilizing around workplace. Kanarratti baay'inaan kan nuyi focus goonu naannoo hojiitti workplace'itti kan fayyadamnu guyyaadhaa gara guyyaatti especially common conversation kan ta'an ni ilaallaa jechuudha. Good. Fakkeenyaaf beellamni keenya yookiis immoo wanti nuyi beellamni yookiis qaxaroon keenya yoomittidha kan nuyi beellamnee jiru yoomittidha. Beellamni keenya yoomitti jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jechuu dandeenya? Yookiis namni tokko kana jedhee nu gaafachuu barbaade afaan Ingiliffaatiin maal jedhee nu gaafachuu danda'a? You can try. What could we say? What could we say? Buna. Can you try it? Good. Good. When is our appointment scheduled for? Akkuma amma iskiriinii irratti argaa jirtan kana when is our appointment? Appointment jechuun beellamadha kan inni ibsu. When is jechuun guyyaa sanaa scheduled for kan jedhu sun yoomitti akka beellamame sanadha jechuudha. So when is our appointment scheduled for? When is our appointment scheduled for? When is our appointment scheduled for? Jechuu ni dandeenya jechuudha. When is our appointment scheduled for? Hey Bona or hey Chala or hey Chal. When is our appointment scheduled for? Yoomitti beellamni keenyi yoomitti jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaa maal jechuu dandeenya? When is our appointment scheduled for? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. Give. Maaliif barfatte? Maaliif barfatte bakka dalagaatti yookiis bakkuma kamittiyuu maaliif barfatte yookiis maaliif sa'a kenname sana yeroo sana dabarsitee dhufte jechuu barbaanne hariilee jechuu ni dandeenya jechuudha. Hariilee. Hey, hariilee. What's wrong with you? Hariilee or hariilee jechuu dandeenya jechuudha. Hariilee jechuun maaliif barfattee jechuudha. Interesting. Geejjibatu hin jiru kanaafan barfadhee. Geejjibatu yookiis taaksiitu hin jiru transportationiitu hin jiru jechuu yoo barbaanne immoo afaan Ingiliffaa maal jennaa? There was no taxi available. Sitti dogoggorri spelling ni jira. There kan jedhu. There was no taxi available or there was no taxi at all jechuu ni dandeenya. There was no taxi available. There was no taxi available. There was no taxi available. That's why I get late. Taxiitu hin jiru kanaafan barfadhe jechuu barbaanne. There was no taxi or there was no taxi available. There was no taxi available jechuu dandeenya jechuudha. Taksiitu hin jiru yookiin transportationiitu hin jiru yookiis geejjibatu hin jiru jechuu barbaanne there was no taxi available. There was no taxi available jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Rakkoodha kuni. Kana booddee irra akka hin deebi'amne kuni nama dhiphisaa yookiis nama rakkisaa garuu hin deebi'ini kana booddee jechuu yoo barbaade yookiis immoo namni tokko yoo nun jedhe afaan Ingiliffaatiin akkamidha? That's frustrating. That's frustrating. That's frustrating. It will not happen again. It will not happen again. That's frustrating. It will not happen again. That's frustrating. That is frustrating. It will not happen again. That's frustrating. It will not happen again. Kuni nama rakkisudha yookiis nama dhiphisuudha nama cannaqudha. Garuu akka irra hin deebi'amne yookiis akka lamaffaatti hin deebine jechuu barbaanne that's frustrating. It will not happen again. It will not happen again. Jechuu dandeenya jechuudha. Isti afaan jedhamee sinillee that is frustrating. Frustrating. It will not happen again. It will not happen again. It will not happen again. That's frustrating. It will not happen again. Jechuu dandeenya jechuudha. Walgahiin yoomitti qabame akka staafii tokkotti walgahiin akka qabame ni beekna yoo ta'e garuu guyyaa isaa yoo daganne walgahiin yookiis walitti qabamni keenyi yoomitti qabame akkuma sila beellamni keenyi yoomitti akkuma jenne sana jechuudha. So akka kana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaa maal jechuu dandeenya? When is the meeting scheduled for? When is the meeting scheduled for?
akkuma sila when is our appointment scheduled for akkuma jenne beellamni keenya yoomittidha akka jirudha. When is our appointment scheduled for akkuma jenne sana here we can say that when is the meeting scheduled for, when the meeting is scheduled for, when the meeting is scheduled for, when the meeting is scheduled for jechuu ni dandeenya jechuudha. When is the meeting is scheduled for jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Kamisa dhufu natti fakkaata. Kamisa dhufuudha. Kamisa dhufu natti fakkaata jechuu rabbaan I think it's next Thursday. I think it's next Thursday. This next Thursday. I think it's next Thursday. I think it's next Thursday. I think it's next Thursday. jechuu dandeenya jechuudha. Next Thursday. Thursday. I think this next Thursday. I think this next Thursday. Kamisa dhufu natti fakkaata jechuu rabbaan I think this next Thursday. Next Tuesday. Next Saturday. Next Sunday. Kan barbaanne guyyaan sun guyyaa akkasii natti fakkaata jechuu rabbaan bifa kanaatiin deebisuuf ni dandeenya jechuudha. Good. Namoota hirmaatan ni beektaa? Guyyaan sun eenyuun fa'aa hammataa? Gastii qabna moo uumadha moo tiimii ta'e wayiidha as keessaati jechuu yoo barbaanne namoota hirmaatan ni beektaa jechuu yoo barbaanne do you know who will be attending? 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 Do you know who will be attending the meeting? jechuudha jechuudha. Kana jechuun eenyu akka hirmaatu ni beektaa? Do you know who will be attending? Do you know who will be attending? jechuu dandeenya jechuudha. Eeyyeen garee hundadha walitti qabaa keenya dabalatee garee hundumaadha yookiis sekshinii as keessa jiran tiimii as keessa jiran hundumaa ni hammata jechuu rabbaan does the whole team including our manager. The whole team including our manager. Yes, the whole team including our manager. Eeyyeen tiimii hundadha manajara keenya yookiis immoo walitti qabaa keenya dabalatee jechuu rabbaan yes, the whole team including our manager jechuu dandeenya jechuudha. Waa'ee maaliiti ta'a? Waa'ee maaliiti ta'a? Marichi yookiis walgahichi waa'ee maalii ta'a jechuu yoo rabbaan what will be the issue? Do you have any hint or do you have any idea about the meeting? What will be the issue? What will be the issue? Or what will be this issue? Waa'ee maalii sanaa yookiis immoo dhimmi waa'ee sanaa maal ta'a laata jechuu yoo rabbaan what will be the issue? What will be the issue? jechuu dandeenya jechuudha. Waa'ee piroojeektii sanaatti natti fakkaata jennee deebisuu yoo barbaanne yookiis namni tokko jechuu barbaade maal jennaa? I think it will be about the project. I think it will be about that project. I think it will be about that project. It will be about that project. I think it will be about that project. I think it will be about that project. jechuu dandeenya jechuudha. I think it will be about that project. It will be about that project. jechuu ni dandeenya jechuudha. Tole gaariidha. Tole gaariidha jechuu yoo barbaanne immoo okay, it's great. Okay, it's great. It's great. Or that's okay. That's okay. jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Thank you.